Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufneetiin jirraa hanga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gaha. Yakka malaammaltummaan kan himataman luba Balaa Mokonnon fa'aa badii raawwatan jedhaman. Lakkoofsa herrega gamtaa Afrikaa irraa doolaara miiliyoona 6.50 waliin dhahuun yakka malaammaltummaatiin kan himataman luba Balaa Mokonnon fa'aa badii raawwataman jedhamuun itti murame. Mana murtii ol aanaa federaalaa Lidataatti dhaddacha dhimmoota yakkaa malaammaltummaa ramaddii sadaffaan oolmaa har'aa ragaalee bitaa fi mirgaa dhihaachuun qorateen himatamtoonni yakka himatamaniin balleessaa raawwachuu isaanii itti murteesseera. Shakkamtoonni 5 gamtaa Afrikaa irraa kaffaltiin akka raawwatamuuf ajajni tokkoyyuu osoo hin dhihaatin doolaara miiliyoona 6.50 akka kaffalamuuf sanada sobaa baankii dhiyeessuun kaffaltiin gaafachuu isaanii yakka waliin dhahuu cimaan himatamuun kan yaadatamudha. Haaluma kanaan himatamtoonni lakkoofsa tokkoffaa hanga sadaffaa jiran dhaddachaa fi dhihaachuun ibsi himannaa isaan qaqqabe yommuu ta'u, himatamtoonni 4ffaa fi 5ffaan ammoo teessoon isaanii argamuu dhabuu hordofee himanni isaanii akka adda citu taasifamee ture. Himatamtoonni kunneen ragaa ittisaa dhiyeeffachuu isaanii kan turan ta'us ragaan dhiyeeffatan ragaa abbaan alangaa dhiyeessee qolachuu dhabuu isaaniitiin himatamaa tokkoffaan lubni Balaa Mokonnon sagalee guutuun murteen balleessummaa itti murtaa'edha. Himatamtoonni lammaffaa fi sadaffaan ammoo sagalee caalmatti badii raawwachuu isaanii itti murtaa'e. Waliigalaan manni murtichaa yaada adabbii salphisan bitaa fi mirga ilaaluudhaan murtoo adabbii kennuuf ammajjii 22 bara 2017tti beellama isaa kan biraa qabateera. Ameerikaan walitti bu'iinsa keessoo Itoophiyaa furuuf deeggaruuf qophii ta'uu ibsite. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa haala Itoophiyaa keessa jiru tumsa Ameerikaa bara 2025 kanatti taasiftu ilaalchisuun tibba kana ibsa kennaniiru. Ibsichaan Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo waggoota 120 lakkoofsise kan qaban ta'uu eeruun ammas walitti bu'iinsa keessoo fi lubbuu akkasumas jireenya lammiilee gaaga'aa jiru furuu keessatti tumsi Ameerikaa daran cimaa akka ta'e kaasaniiru. Itoophiyaan walitti bu'iinsa balaafamaa lubbuu fi jireenya uummata ishee gaaga'u keessaa akka baatuuf deeggarsa itti fufti jechuun dubbatan ambaasaadarichi. Gareewwan hidhatanii naannawa Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'an mootummaa waliin mari'achuuf qophii ta'an deeggaruufis qophiidha jechuun kaasaniiru. Kana duras karaa garaagaraatiin sagantaa adeemsa komishinii hidhannoo hiikkachiisuu fi haaromsaa akkasumas naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman deebisanii ijaaruuf oolu maallaqa doolaara miiliyoona 16.4 deeggarsa taasisuun keenya ni yaadatama jedhan. Bu'aa kana keessaa tokkoo fi boqonnaa nagahaa uummata Itoophiyaa kan ta'e waraana kaaba Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa Sadaasa 2 bara 2022 taasifamee guutumaa guututti akka hojiirra oolu jajjabeessuun kan itti fufu jechuunis kaasaniiru. Qooda fudhattoonni biyya keessaas ta'ee kan biyya alaa dubbii qoodinsaa fi jibbiinsa babal'isan irraa of qusatanii nageenyaa fi dinagdee biyyattii ijaaruu keessatti gahee isaanii akka bahatanii fi kanneen sababa kanaan miidhaman deeggaruu fi gara qe'ee isaan irraa buqqaaniitti akka deebisan gargaaruu qabu jedhan. Naannolee Amaaraa fi Oromiyaa dabalatee bakkeewwan biroo wal dhabdeen itti jirutti hirmaatan hundi lammiilee nagahaa akka tiksan mirga namoomaa akka kabajanii fi karaa nagahaa akka mari'atan waamicha taasisuun ibsaniiru. Sababa walitti bu'iinsa kanaan lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii dabaleera. Daa'imman hedduun manneen barnootaa ala ta'aniiru. Wal'aansa fayyaa argachuu tokko guddaa ta'eera. Akkasumas qonnaan bulaan hojii isaa hojjetee oomishuu hin dandeenye jechuunis ambaasaadarichi ibsa isaanii keessatti eeraniiru. Hojiin seermaleessummaa babal'achuu fi kanneen keessaa akka albuuda seeraan alaa baasuu fi bosona ciruu dabalatee qabeenyi biyyaa fi dhaloota egeree fayyadu walitti bu'iinsa waliin miidhaa keessa seensisaa jira. Kun ammoo kan furamuu danda'u nagaa waaraa fiduu qofaanii jedhan. Rakkoo wal dhabdeen kun fide kan biraa yakkaa fi butamuu dabalatee yoo ta'u, kunis nageenyi dhabamuu qofa osoo hin taane guddina dinagdee fi kanniinsa gargaarsaallee kan gufachiisu ta'uu ibsaniiru. Bara 2024 keessa yoo xiqqaate hojjettoonni gargaarsaa 8 kan ajjeefaman yoo ta'u, kana keessaa 6 naannoo Amaaraa keessatti kan ajjeefaman. Ameerikaan akka michuu Itoophiyaatti tasgabbii fi nageenyi waaraan lammiilee akka mirkanaa'uuf tumsa taasistuu daran cimsitee kan itti fuftus eeraniiru. Kanneen walitti bu'iinsa keessatti hirmaatan hedduu afaan qawween osoo hin taane marii fi araaraan rakkoo isaanii akka hiikkatan waldaaleen siivilii fi miidiyaaleen ibsa socho'uu akka danda'an akka mirkaneessan dhaamaniiru. Kana galmaan gahuuf hundi keenyayyuu waliin hojjechuu qabnas jedhaniiru. Tarkaanfii nagahaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa muddee 11 bara 2024 kaaratti taasisan Ameerikaan kan deeggartu nageenya biyyoota ollaa akka cimu keessattuu Alshabaab ittisuu irratti ni jajjabeessina jedhan ambaasaadarichi gama isaaniiti. Ameerikaan Itoophiyaan galaana diimaa daldala isheef barbaachisaa ta'e danqaa tokko malee akka argattuuf kutannoo qabnuunis ni hordofna jedhan.
Gama diinagdeetiin hariiroo biyyoota lamaanii daran cimuu ibsanii keessumaa daldalli damee dhuunfaa Ameerikaa waliin taasifamee gahee ol'aanaa taphateera. Kanaafis fakkeenyi guddaan walta'iinsa seena qabeessa bara Booyingii fi daandii qilleensa Itoophiyaa gidduutti taasifame yommuu ta'u, daandiin qilleensichaa xiyyaarota Booyingii hanga 87 doolaara biiliyoona 27 bituun xiyyaarota ammayyaa Ameerikaan hojjetame qabaachuun daandii xiyyaaraa guddaa Afrikaa ta'uunis ni mul'isa jedhan. Kana malees deeggarsi dhaabbilee akka USAID ministeera qonnaa gidduutti taasifamu bara 2024 qonnaan bultoonni buna qulqullinaa ol'aanaa qabuu fi gatii gaarii argamsiisu jireenya lammiilee Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman akka fooyyessuuf Ameerikaatti ergite akeektuu kanaati jedhan. Bara 2025 kanatti oomishni bunaa al-ergii caalmaatti dabalee guddina dabalataa akka hojjetus abdiin qaba jechuun dubbataniiru. IMF fi Baankii Addunyaa dabalatee mootummaa Itoophiyaa fi michoota idil addunyaa waliin ta'uun fooyya'insa diinagdee biyyattiin barbaaddu jalqabuun damee diinagdee ishee keessatti humna dabalataa horachuuf tattaaffii taasifamuu kan mul'isudha jedhaniiru. Kanaanis investimentii fi al-ergii jajjabeessuu, damee baankii cimsuu fi waltajjii daldalaa sadarkaa ol'aanaa taasifamu irratti waloon kan hojjetan ta'uu Ambaasaadder Misingaan dubbataniiru. Kana malees deeggarsa adda addaa gama barnootaa, leenjii, kunuunsa aadaa fi eegumsa fayyaan hojjetan boonsaa ta'uu fi ammas naannolee walitti bu'iinsaan miidhamaniif tajaajila eegumsa fayyaa deebisuuf tumsa guddaa akka gumaachinu abdiin qaba jedhan. Itoophiyaan da'oo baqattootaa fi koolugaltoota naannoo keessummeessuuf bara 2024tti Ameerikaan deeggarsa doolaara miiliyoona 150 ol kennuu fi kan fuulduratti itti fufsiisuuf akka barbaaddus himaniiru. Ameerikaan hawaasa Itoophiyaa gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadaniif deeggarsa kan taasise yoo ta'u, gargaarichi namoota lola hongee fi wabii nyaataa dhabuudhaan miidhamaniif deeggarsa lubbuu baraaruu doolaara miiliyoona 676 ol deeggarreerra jedhan. Dabalataanis sagantaa deeggarsaa garaagaraa doolaarri biiliyoona 2.6 tumsa Itoophiyaaf taasifamu ibsuun Ambaasaadarichi Ameerikaan tibbana dhabaasuun kan eerudha jechuunis kaasaniiru. Tajaajilli immigireeshinii lammummaa galii qarshii biiliyoona 16 walitti qabachuu ibse. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa baatiiwwan 6 darbanitti galii qarshii biiliyoona 16.3 walitti qabachuu beeksiseera. Baatiiwwan 6 darbanitti galii qarshii biiliyoona 10 walitti qabuuf karoorfamee qarshii biiliyoona 16.3 walitti qabuun danda'amu Daayirektarri ol'aantuun tajaajilichaa Salaamaawis Daawit ibsaniiru. Paaspoortiin 700 fi 21 ol maxxanfamuun raabsamaniiru jedhan. Tajaajilamtoonni 700 olis paaspoortii fudhachuu eeraniiru. Dhaabbanni tajaajila awutoobisii Finfinnee hojjettoota ulaagaa hin guunne jedhee 400 hojii irraa ari'uu BBC'n gabaase. Dhaabbanni tajaajila awutoobisii magaalaa Finfinnee sirreessuuf ramaddii ittiin hojjettoota 400 ol ta'an ammajjii irraa kaasee hojii geggeessuu hojjettootaa fi kanneen biroo dhaabbaticharraa geggeessuun himeera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 tajaajila fooyya'aa kennuu maqaa jedhamuun waggoota 70 ol tajaajila geejjiba magaalichaa dhiyeessaa kan ture. Ambassaa Baasii fi geejjiba uummataa Shaggar walitti makamuun dhaabbata misoomaa hundeessanii turan. Kana hordofee riifoormii geggeessuu kan jalqabe dhaabbatichi sirreeffamaa fi ramaddii geggeessan hojjettoota karaa sirrii hin taanee fi akkuma arganitti hojii irraa ari'amaniiru jechuun dubbataniiru. Dhaabbanni tajaajila awutoobisii magaalaa Finfinnee hojjettoota qormaata ga'umsaa fi dorgommii hin darbin hojii irraa hir'isuu ibsuun amaluma riifoormiiti jechuun dhaabbatichi BBC'tti himeetiin jira. Dhaabbatichi bara darbee ramaddii hojii geggeessitootaa fi akkasumas raawwii qajeelfamaa jedhu kan baase yommuu ta'u, akka qajeelfama kanaatti qorannoowwan caasaa haaraa qopheessuu isaa hojjettoonni dhaabbatichaa dubbataniiru. Qajeelfamicha yeroo hojjettoonni akka dubbatan dhaamanitti qormaata kennee qormaaticha darbuu yoo hin baatanillee sadarkaa tokko gadi buufatamanii hojii isaanii akka itti fufan abdachiifamanii turan jechuun dubbataniiru. Dhaabbatichi kana kan godhu malee qormaaticha warri darbanis warri hin darbinis hojjettoonni muuxannoo hojii qaban akeekkachiisa tokko malee hojii irra akka isaan ari'e hojjettoonni BBC'tti dubbataniiru. Lakkoofsi hojjettoota hojii irraa ari'amanii 480 akka ta'u hojjettoonni himanillee dhaabbatichi garuu hojjettoota 382 ta'uu ifa godheera. Hojjettoonni hojii irraa ari'aman hojjettoota qulqulleessuu fi eegumsa irraa kaasee dhaabbaticha keessatti waggoota kurnanii fi hojjetaa kan turan umriin isaanii sooramaaf dhiyaate keessatti akka argaman dubbatanii turan. Ramaddii warri argatan rakkoon hin jiru bakka ni qabaannaa ni ramadamtu jedhamaa turre kan jedhanii fi hojjettoonni ari'aman keessaa tokko kan ta'e akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 24 bara 2017 walgahii hatattamaa ibsa kennuun akka geggeeffamanis ibsaniiru. Rakkoo qophii barnootaa akka hin jedhamne namoonni digirii qabnu baay'eedha kan jechuun dubbatanis muuxannoo hojii akka hin jedhamneef waggaa 34 tajaajileera jechuunis yaada isaanii dhiyeessaniiru.
xalayaan ittiin geggeeffaman ulaagaa waan hin guunneef akka jedhan. Dabalataan dhaabbanni waggoota 6 keessa hojjetan haala akeekkachiifni hin kennamne keessatti ari'amuun isaanii baay'ee nu gaddisiiseera jechuun gama isaaniitiin dubbatanii turan. Tajaajila awutoobisii magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa itti aanaa Sabsibachew Mangistee dhaabbatichi Yuunivarsiitii Kotobeetti qormaata gahumsaa fudhatanii warri hin dabarre hojii irraa hir'ifamaniiru jechuun ragaa baheera. Amaluma riiformiiti jechuudhaan hojjettoota hir'isuu kana dandeettii fi dorgommii waliin wal qabsiisan itti aanaan hojii gaggeessaa kun hojiin hojjetame namoota dorgomsiisuudhaan akka amalutti ramaduudhaan jechuun tarkaanfiin dhaabbatichi fudhatee gama isaaniitiin jajaniiru. Kanaaf agarsiistuu yoo kaasan ammoo namoonni bulchiinsa magaalaa irratti dorgoman qophaa'insi barnoota isaanii kan biraa ta'uu danda'a jedhan. Yoo namni qophaa'insa barnoota isaatiin kan itti dhihaatu argame ammoo hojii dursaa kennuu fi hojjenneerra jechuun qorannoo caasaatiin durfamu dubbataniiru. Osoo hojjettoota dhaabbatichaa hin gaggeessin dura gara ramaddiiwwan biraatti dabarsuu dabalatee filannoowwan jiran ilaaluu isaanii gaafatamanii dhaabbatichi kan misoomaa ta'uu isaa kaasuudhaan filmaata biraa ilaaluun hin danda'amne jechuun deebii deebisan. Hojjettoonni gaggeeffaman ammoo mirga isaanii kabachiisuudhaaf dhaabbata abbaa gaarii fi koonfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaatti iyyachuun isaanii dubbataniiru. Odeeffannoon hojjettoonni ni hir'ifamu jedhu qofti isaan qaqqabuu kan dubbatan pirezidaantiin koonfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasahuun Foolow koonfedereeshinichi haala adeemsa hojii irraa hir'isuu akka ilaalu ibsaniiru. Ijaarsa hidha haaromsaa xumuruuf birriin biiliyoona 80 ol akka barbaachisu ibsame. Ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaa xumuruuf birriin biiliyoona 80 akka barbaachisu waajjira qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa beeksiseera. Hidhi haaromsaa birrii biiliyoona 80 akka xumuramuuf waggaa 14 dura kan dhagaan bu'uuraa kaa'ameef amma erga hojiin ijaarsaa dhibbantaa 97.6 xumuramuu himanii birriin biiliyoona 80 akka barbaachisu garuu waajjirichi ibsa godheera. Piroojeektichi yeroo eegalutti ijaarsa xumuruuf baajanni ramadame birrii biiliyoona 80 ture amma yeroo ijaarsi xumuramuuf dhibbantaa 2.4 qofa hafetti birriin biiliyoona 80 akka isa barbaachisu baasuun gaaffii ta'eera. Baankii Misooma Itoophiyaa kaampuusii ijaarsa hidha haaromsaa sassaabuu akka himetti hanga ammaatti ijaarsa kanaaf birriin biiliyoona 20.2 sassaabamuu himeera. Bara kana keessa birrii biiliyoona 1.6 uummatarraa sassaabuuf karoorfachuu waajjirri qindeessaa piroojeektichaa hidha haaromsaa himeera. Baankiin biyyaalessaa gama isaatiin hojiin xumuraa kanaaf birrii miiliyoona 10 gumaachuu dubbateera. Duula galii sassaabuu baankotaa fi dhaabbilee liqii fi qusannaa hirmaachisee jimaata darbe gaggeessuu waajjirichi beeksisee duula kanaan birrii miiliyoona 110 sassaabuuf karoorfame keessa miiliyoona 25.9 qofti sassaabameera jedhan. Gurgurtaa boondii birrii miiliyoona 110 karoorfame keessaa gurgurtaadhaaf kan dhiyaate birrii miiliyoona 60 argamuu ibsuun dhaabbileen kanaan dura boondii bitatanii yeroo mallaqa itti deebifaman gahee waliigaltee akka haaromfaman taasisan irraa birriin miiliyoona 50 akka sassaabamus himaniiru. Akkaataa kanaan mallaqa ijaarsichaaf barbaachisu sassaabamaa jiraachuu eeramee mallaqa waliigalaa sassaabame biiliyoona 20.2 keessa diyaasporaan birrii biiliyoona 1.5 qofa gumaachuu ibseera. Hirmaannaan diyaasporaa akka guddatuuf aappilikeeshiniin ijaarsichaaf kallattiin gumaachi itti taasifamuu kalaqamuu hojii gaggeessaan waajjirichaa Dr. Aragaawii Barihee himaniiru. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa namoomaa yuuroo miiliyoona 40 Itoophiyaaf taasisuufi jedhame. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa namoomaa yuuroo miiliyoona 40 ta'u Itoophiyaadhaaf lola jijjiirama qilleensaa fi weerara dhibeetiin hubaman deeggaruuf ooluu Itoophiyaaf kennuu karoorfachuu kominikeeshiniin gamtaa Awurooppaa beeksise. Akka ibsa kominikeeshinichaatti gargaarsi amma taasifame kun kan bara 2025 keessa taasifamaaf jiru keessaa isa jalqabaa ta'uu himee kana malees gargaarsa kana dabalatee bara 2020 irraa eegalee gamtaan Awurooppaa gargaarsa waliigalaa yuuroo miiliyoona 436.5 Itoophiyaadhaaf taasiseera jedhan. Gargaarsi kun miidhamtootaa fi eegumsa taasisuu, gargaarsa midhaan nyaataa, bishaan qulqulluu fi qulqullina mijeessuu, da'oo kennuu fi tajaajiloota bu'uuraa biroo kan akka nyaata madaalawaa ittisa dhibee, tajaajila fayyaa fi barnoota daa'immanii gaaga'ama namootaatiif saaxilaman qaqqabsiisuuf kan oolu ta'uu eereera. Gargaarsi kun buqqaatota biyya keessaa fi biyyoota ollaa kan akka Suudanirraa gara Itoophiyaatti dhiyeessaniif kan oolu jechuunis dubbataniiru. Finfinneetti buufataalee boba'aa hiriira hin barbaachifne uuman irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibse. Biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee buufataalee boba'aa hiriira boba'aa hin barbaachifne uumanii fi seera hin kabajne irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatamu akeekkachiiseera. Hooggantuun biirichaa aadde Habiibaa Siraaj dhiyeessiin raabsaa fi to'annoo boba'aa ilaalchisee ibsa kaleessa laataniin hojii irra oolmaa fooyyessa diinagdee irraa kaasee sirni to'annoo fi deeggarsaa diriirfamuu ibsaniiru.
Haaluma kanaan magaalaa Finfinneetti buufataalee boba'aa 125 guyyaatti giddugaleessaan naaftaan liitira miiliyoona 2 beenzilli liitira miiliyoona 1.45 waliigalaan boba'aan liitira miiliyoona 3.45 dhihaachuu akka jiru beeksisanii turan. Adeemsa to'annoo keessatti buufataalee boba'aa hojii seeraan alaa raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsanii boba'aa seeraan alaa daddabarfamaa ture beenzila liitira 18,985 naaftaa liitira 9,000 ol boba'aa adiin liitira 189 dabalatee kanneen biroos qabaniiru jechuun dubbataniiru. Daballii gatii eeguun bootteen boba'aa osoo hin raabsin erga galtiin dabalamuu gatii hordofee gabaa idileen liitira 19,000 akka gurguramu taasisuun ibsanii daballii taasisee mootummaan galii ta'uu dubbatanii turan. Fuulduratti biirichi dhiheessii boba'aa fi raabsaa isaa tasgabbaa'aa taasisuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuus ibsa godhaniiru. Biiroon Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa pirojektoota bishaan madda komii ta'an xumuruuf hojjechaa jiraachuu ibse. Biiroon Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa pirojektoota bishaanii madda komii hawaasaa ta'an xumuruuf tajaajila banaa taasisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu ibseera. Biirichi waggoottan 5 darban pirojektoota bishaanii buleeyyii madda komii hawaasaa ta'an turan xumuruudhaaf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu Daayirektoreetii Kominikeeshinii Qunnamtii Uummataa Obbo Masfiin Tasfaayee dubbataniiru. Biirichi hanqina dhiheessii bishaan dhugaatii qulqulluu furuuf qooda fudhattoota waliin hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Haaluma kanaan waggoota 5 darban pirojektoota buleeyyii sadarkaa naannoo godinaalee fi aanaatti eegalamanii addaan citan xumuruuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasan. Biirichi bara 2017tti dhiheessii bishaan qulqulluu fooyyessuuf fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu eeranii haaluma kanaan bara kana pirojektoonni bishaanii gurguddoon 40 magaalotatti 106 immoo godinaaletti baajata mootummaa fi miti mootummaatiin akkasumas hirmaannaa uummataa birrii biiliyoona 16 oliin hojjetamaa jiraachuu Obbo Masfiin eeraniiru. Pirojektoota gurguddoo akka naannootti hojjetamaa jiran 40 keessaa 3 xumuramuun tajaajila kennaa jiraachuu kaasanii pirojektoonni 6 immoo dhibbantaa 85 qaqqabuu kaasaniiru. Walumaa galatti pirojektoonni 32 sochii keessa jiraachuu ibsuun 8 immoo sababoota garaagaraatiin osoo hin eegalamin hafuu kaasanii kanneen sadarkaa godinaaleetti ijaaramaa jiran 106 keessaa immoo 10 xumuramuun tajaajila kennaa jiraachuu dubbatan. Kurmaana lammaffaa pirojektoonni sadarkaalee garaagaraa ijaaramaa turan 703 xumuramuun lammiilee 500 fi 31 ol fayyadamaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Kana malees iskiimoota tajaajila kennan suphuudhaan tajaajilatti deebisuun oomisha bishaanii dabaluuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu Obbo Masfiin eeraniiru. Fedhiin uummataa pirojektoota haaraa jiraachuu ibsuun ta'us pirojektiiwwan buleeyyii xumuruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Rakkoo kenna tajaajilaa jiran fooyyessuun iskiimoota bishaanii jiranirraa hawaasaa kana karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu dubbatanii dhaabbileen tajaajila bishaanii fi dhangala'aa ammayyeessuun tajaajila qulqulluu qaqqabamaa fi si'ataa ta'e hawaasaaf dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneetti yoo dabarru tiiktookiin Ameerikaa keessatti cufamuutti dhiyaachuu isaatiin namoonni baay'een filannoo isaanii reed noot taasisaa jiraachuu dubbatame. Tiiktookiin Ameerikaa keessatti cufamuuf dhiyaachuu isaaniitiin namoonni baay'een filannoo isaanii marsaa hawaasaa reed noot jedhamu taasisaa jiraachuun gabaafamaa jira. CNN gabaasa isaa keessatti akka eeretti Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa biyyattii injifachuu isaanii waliin wal qabatee aappii tiiktookii biyyattii Ameerikaa keessatti akka hojii irra hin oolle dhaadachuun isaanii beekama. Chaayinaan tiiktookii fayyadamuun biyya isaanii akka basaastu shakkii qaban irraa kan ka'e pirezidaantiin haaraan filataman Doonaald Tiraamp kun kana hambisuu biyyattii keessatti hojii irra akka hin oolle gochuun barbaachisaa ta'uu irra deddeebiin dhaadachaa turuun isaanii ni beekama. Aappiin Red Note jedhamu kun waan baay'eedhaan aappii TikTok waliin wal fakkaachuu isaa irraa kan ka'e viidiyoowwan suuraa fi wantoota biroo ergaa gabaabaa ittiin dabarsan kanneen dandeessan akka ta'e odeeffannoowwan biraas ni mul'isu. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa Ameerikaa murtii TikTok irratti murtaa'uuf jiru sodaachuudhaan gara Red Note'tti hedduminaan jijjiiramaa jiraachuun gabaafameera. Joo Baayiden osoo hin deemin Kuubaa tarree shororkeessummaa keessaa haquuf akka ta'e dubbate. White House kibxata akka ibsetti aangoo isaanii xumuramaa kan jiran pirezidaanti Joo Baayiden Kuubaa tarree biyyoota shororkeessitootaa tumsan keessaa baasuudhaaf kan barbaadaniif lammiileen isaanii hidhaman akka gadi dhiisifamaniif jedhaniiru. Ibsa Baayiden kun kan dhagahame yeroo xiqqoo booda Kuubaan hidhamtoota 553 akka gadhiistu ibsitee turte. Kun namoota hiriirri mormii mootummaa waggaa 4 dura geggeeffame irratti hidhamanis ni hammata jechuun dubbataniiru. Ameerikaan duraanuu Kuubaa tarree tarsiimoo shororkeessitootaatti kan ramadde yommuu ta'u,
yeroo ammaa filatamee aangoo qabachuuf sirna raawwachuu eeguun kan jiru Doonaald Tiraamp bara 2021 xumura aangoo isaanii tarkaanfii kana cimsee ture. Deeggarsa diinagdee fi meeshaalee gara Kuubaa erganiin irraa kan kute yommuu ta'u, bulchiinsi Joo Baayiden Kuubaa shororkeessitoota deeggarte jedhamee farrajuu ishee odeeffannoon ammatti dhugoomsu hin jiru jechuun irraa kan kaasu ta'a jechuunis eeggamaa jira. Yeroo ammaa Kuubaan biyyoota biroo akka Kooriyaa Kaabaa, Siiriyaa fi Iraan waliin tarree biyyoota shororkeessitoota tumsanii jalatti ramadamtee kan jirtudha. Tarkaanfii Joo Baayiden kun hidhamtoota biyyattii gadi dhiisisuu qofa osoo hin taane hariiroo Kuubaa fi US addaan citee turee fi kanneen akka laafee ture deebisanii haaressuuf jedhamee abdatama. Dhimmoota biyyoota lameen walitti hadheessuun hedduu irratti mari'achuudhaaf kanneen daandii saaqan keessaa isaan tokkodha. Baayiden karoora isaa kana wayita koongiransiif dhiyeessutti daangeffamni diinagdee bulchiinsa Tiraamp kaa'ee tures akka kaafamu eereera. Tiraamp wayita aangoo qabatee hojii eegaluu murtee Baayiden kana kufaa taasisamoo hojiirra oolchaan garuu gaaffii hanga ammaatti deebii hin argannedha. Amajjii 20 booda ministeera haajaa alaa US ta'uuf kan kaadhimame Maarko Ruubiyoo Kuubaan akka qoqqoodamtu nama ejjennoo jabaa qabudha. Maatiin nama kanaa bara 1950moota keessa osoo warraaqsi warra kooministii Fidel Castro aangootti hin dhufin dura biyya isaanii keessaa kan bahanidha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.